Oduu gaddaatiin lubni waldaa kiristaanaa boqotanii jiru. Namni kun luba Imiruu Geetaanii jedhamu luba waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Beegiiti. Namni kun hojii waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Beegii qoricha dhibee busaa hawaasaan gahaa jirtu keessaa nama tokko turani. Garuu kunoo guyyaarraa dhukkuba busaan umurii kanatti lubbuun isaanii darbee jira. Waaqayyo lubbuu keessaniif boqonnaa kennuu nagaan boqodhaa. Maatiif firoottan akkasumas amantootaaf jajjabina hawwina. Dhaamsa qaamni dhimmi isaa ilaallatu tamsa'ina busaa achitti ka'ee jiru kana hatattamaan akka to'atuuf waamicha dhiyeessina. Isinis dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana sheer gochuudhaan qaama ilaallatu biraan gaha. Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafnee akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Waaqarraa eegumsi akka isaaf taasifamu mirkaneessuuf paastarii Leencaa harkaan qaqqabe. Paastariin lammii Naayijeeriyaa tokko waaqa biraa akka argamee fi eegumsi kan taasifamuuf ta'u amantootatti agarsiisuudhaaf jechamoota leencaa deemuun bakka jiraatu leencaa deemuudhaan kennaa ayyaana koo ilaalaa jedhee jira. Paastariin maqaan isaa King Tunde Donut jedhamu konsoor sagalee Instagiraamii isaa irratti gadhiiseen uffannaa suufii halluu samiitti dhiyaatu qabu uffachuun mooraa jireenyaa leencaa keessatti mul'atee jira. Maqaa Paaster Daani'el jedhamu akka qabu kan himame namni kun leencota sadii gidduu taa'ee bashoof wayita yaaluu kan agarsiisu suur sagaleen ni mul'ata. Dinqii kana akka ilaalaniif amantoonni inni affeeree mooraa leenca sibiilaa kanaan alaya ta'uun yaaddoo keessaanii haala ture kana bilbila isaaniin waraabaa turani. Paaster Daani'el kan inni gara jabummaan mooraa leenconni keessa jiraatan kana keessa seenee waaqayyo harkaa ayyaana akka qabuu fi leenca yoo ta'u wanti kamuu akka isatti hin buune mirkaneessuuf yaaluun kan inni gocha kana raawwate. Wayita paastariin kun harka isaa gara afaan leencaa geessu leencota kana keessaa tokko tarii harka isaa ni cuffatu laata kan jedhu yaaddoo kan biraa ture. Paasteroonni Afrikaa baay'een isaanii raajota waaqa biraa ergamnedha. Nuti amantootaan jechuun amantoota waliin na'uuf jecha tooftaawwan garaagaraa fayyadamu. Haa ta'u malee garuu kan paasterii kanaa leenca harkaan haala kanaan qaqqabuun isaa waan gatii isa baasisu ture. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti bara 1991 keessa raajiin maqaan isaa Daani'el Abuduriyaan jedhamu akka Daani'el isa macaafa qulqulluu irra jiru humna afaan leencaa keessaa ooluun qabaa jechuun mooraa leencaa tokko keessa seenuun leencotaan nyaatamuun isaa kan yaadatamudha. Gochi paasterii Naayijeeriyaa gocha bara 1991 raawwatame hojii wal fakkaatus garuu inni kun leencotaan nyaatamuu irraa oolee jira. Weerarri dhibeewwanii fi rakkoo hanqina nyaataa lixaa fi kibba lixa Oromiyaatti mudatee birmannaa qaamolee keessaaf alaa barbaadaa jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Oromiyaa godinaalee Wallagga Lixaa, Qellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti akkasumas kibba lixa Oromiyaa godinaalee Bunnoo Beddellee fi Iluu Abbaa Booraatti rakkoo uummata weerara dhibee fi beelaa saaxilamee birmannaa qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa akka barbaadu Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Abaa'oon ibsa onkoloolessa 2023 baaseen uummanni godinaalee kunneen keessatti rakkoo weerara dhibee fi beelaaf saaxilaman akka hin birmatamne gochaa jira jechuun mootummaa paartii badhaadhinaan buluu himatee jira. Kan hulaa hundaa cufee addatti ammoo gargaarsa dawaa fayyaa fi nyaataa keessatti ukkaamsee irra taa'uu caasaa badhaadhinaa aanaa hanga gandootaatti diriirfamanidha jiranidha jedhe. Mootummaan ji'ootaan dura hongee baha kibba bahaa fi kibba Oromiyaa addatti Gujiif Boorana keessa ta'eef uummanni keenya dafee akka hin damdamanneef gufuu ta'aa ture kan jedhe Abaa'oon. Beelaa fi dhibee bilbiltuu ammaan tana lixaa fi kibba lixa Oromiyaa onoota hedduu keessatti ta'aa jiruuf gargaarsaa fi birmannaan barbaachisu godhamee fi uummanni keenya du'a irraa akka hin oolleef kan danqaa ta'e garee badhaadhinaa warra qurxummii balleessuuf bishaan gogsuudha jedhee dhalataa turee fi jirudha jedhe. Manni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afran keessa jiran waggoota 5 darbaniif sababa rakkoo nagaan
qotatee gumbii hin qabu horsiifatee mana hin qabu jedhee namni kan manaa bahee manatti galuu dadhabee kan mana jiru manaa bahuu dadhabee dhalli namaa bakka itti dhumataa jiraachuu kan ibsee ABO'n uummatni rakkoo nageenyaa jiruu fi jireenyi isaa jeeqame kun amma immoo weerara dhibeelee busaa koleeraa TB dhibee sukkaaraaf kan kana fakkaatanii saaxilamanii gargaarsaa fi wallaansa argachuu dhabuu irraa hedduu lubbuun darbaa jiraachuun eere. Haala amma mul'ataa jiruun uummanni keenya lixaa fi kibba lixaa Oromiyaa balaa dhibee fi beelaa itti aggaamame jalaa damdamachuu dadhabee rakkoo ulfaataa keessatti kufeera. Godinaalee Wallagga lixaa aanaalee kan akka Beegii, Qondaala, Laaloo, Assaabii, Baabboo, Gambeel, Najjoo, Boojii, Coqorsaa, Boojii, Birmajii fi Mandii keessatti weerarri dhibee busaa hammaachuun lubbuun namoota hedduu darbuu kan eerre ABO'n aanaalee godina Qeellam Wallaggaa jala jiranii fi kibba lixa Oromiyaa godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Beddelleettis weerarri dhibee busaa babal'achuun uummanni gaaga'amaa ulfaataaf saaxilamaa jiraachuu ibsee jira. ABO'n ibsaa isaa kanaan aanaalee Beegii fi Qondaalaa keessatti kanneen dhibee busaan qabamanii fi beelaaf saaxilaman 86,000 ol baraaruun sadarkaa ulfaataa keessa jiraachuu eeruun kun cuuftii kan ta'e sababa babal'isuu jedhuun waraanni mootummaa daandiif ulaa jiran cufee yakka raawwataa jiru irratti jedhe. Godina Wallagga lixaa aanaa Beegiitti weerarri dhibee busaa ji'a adoolessaa booda daran babal'ateen namootni kumaatamaan lakkaa'aman dhibee kanaan qabamuu fi lubbuun namoota hedduu darbuu Addis Istaandaard ogeessa fayyaanichaa wabeeffachuun gabaasuun isaanii yaadatama. Daayireektarri fayyaa hospitaala sadarkaa duraa Beegii Dr. Birmaduu Mokonnin yaada baatii darbe keessa Addis Istaandaardiif laataniin ji'a fulbaanaa booda kana caalaa ni hammaataa jennee sodaa qabna. Haalli kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Gama biiroo fayyaa godina Wallagga lixaa fi Oromiyaa irraa haga tokko xiyyeeffannoon kennamee bal'inaan weerarichaa fi baay'ina dhukkubsataa jiru faana kan walgitu miti jedhanii turan. Akkuma tilmaama Dr. Birmaduutiin weerarri dhibee busaanicha keessa mudatee baatii fulbaanaa keessas daran babal'atee lubbuu namoota dabalataa galaafachaa jira. Jiraattonni aanaa Beegii hospitaala Beegiitti yaalamaa jiran akka himanitti boolla tokkotti nama 2-3 awwaalaa jirra. Namni buna danfisee waliif kennullee dhibeeraa jedhu. Kana qofaas osoo hin taane hanqinni nyaataa ulfaataan akka jiru himanii biiroo fayyaa Oromiyaatti dursa garee dhabamsiisaa dhibee busaa kan ta'an obbo Jawaar Qaasiim dhimma kana ilaalchisee yaada baatii darbe keessa Addis Istaandaarditti laataniin weerarri dhukkuba busaa kan Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti qofa osoo hin taane godinaalee 16 bulchiinsa magaalota 7 fi aanaalee 117 keessatti bal'atee jiraachuun himani. Naannichatti baatilee lamaan darban keessatti lubbuun namoota sababa dhibee kanaan darbe jiraachuu kan hin haalle obbo Jawaar ragaa namoota du'an addeessu sirriitti qindaa'ee jiraachuu dhabuu eeruun lakkoofsa du'a waliigalaa eeruu irraa of qusatanii jiru. Kanumaan wal qabatee naannoma Beegii keessatti dhukkubuma hammaachaa busaa kanaanii lubni waldaa kiristaanaa tokkotu namootaaf qaqqabuuf yaalii godhanii ofii isaanii dhibee busaatiin qabamuudhaan lubbuun isaanii dhiyeenya darbuun sooshaal miidiyaa irratti beekamee ture. Adda Bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo hundi hawaasa ofii gaaga'ama ulfaataa nam-tolcheef uumamaa keessatti kufee waan danda'uun hundaan bira dhaabbachuun akka dandamachiisuu fi lubbuu itti horuu waamicha dhiyeessee jira. Akkasumas uummata weerara dhibeelee fi beela hammaataa jalaa damdamachiisuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi keessaa fi alaan akka birmataniif waamicha dhiyeesseera.